Nagaan Waaqayyo gooftaa keenyaa hunduma keessaniif lafa jirtanitti isiniif haa ta'u. Maatii Waaqayyoo miseensota waldaalee Generation for Truth International Ministry keessatti argaman keessatti miseensa taatanii kan jirtan hundi keessan, akkasuma immoo karaa adda addaatiin sagaleen kun isin bira kan ga'u hundi keessan kan jirtu nagaa keessanii fayyaadha. Galannii fi ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoonni karaa hunduma gargaaree isin dhugee maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Yeroo darbee sagalee Waaqayyoo mata duree bara dhumaatii fi deebi'ee dhufu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jedhuun ilaalaa kan turre yoo ta'u, yeroo darbee deebi'ee dhufu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhuguma ni dhufaa kan jedhu walii wajjiniin akkamitti mirkaneeffachuu akka qabnu laallee turre jechuudha. Kunis kan barbaachisee fi namoonni adda addaa dhufeera Yesuus kana dura jedhanii waan tokko waan kaasaniif jechuudha. Kana immoo ofirraa dhowwuudhaaf ejjennoo sirrii qabaachuudhaaf yookiin hubannoo sirrii qabaachuudhaaf sagalee Waaqayyoo maal jedha kan jedhu adda baasnee beekuun barbaachisaadha. Nuyi waldaan kiristaanaa wanni ishiin keessa jirtu amma kallattii hundumaan bubbeen itti bubbisaa kan jirudha. Jigsuudhaaf, balleessuudhaaf. Silas nu kan biyya lafaa waan hin taane biyyi lafaa nu jaalatu jechuudha. Waldaan kiristaanaa anaasidha. Tokkoon keenya hubannoo sirrii hin qabnu yoo ta'e waldaan kiristaanaa hubannoo sirrii hin qabdu jechuudha. Kanaaf immoo gooftaan akkuma dubbate Luqaas 6 irratti jechuudha. Dubbii koo dhaga'ee akkasitti kan hojjetu akka nama ogeessa mana isaa akka taarratti ijaarrateetidha. Bubbeen itti bubbisee galaanni dhiibee jiguu hin dandeenyedha. Maaliif? Sababni isaa bu'uurri isaa cimaa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf waldaan kiristaanaa bu'uura cimaa kan qabaattu sagalee Waaqayyootiin duwwaadha. Hundumti keenya jechuudha. Jalqabumas nuni kan gooftaa kan ittiin taane amantiidha. Amantiin keenya immoo kan irraa lalisee, kan irraa late dubbii Waaqayyooti. Akkuma sila sagalee Waaqayyoo dhaga'uun wangeela akka ta'e, dhaga'uun dubbii gooftaa akka ta'e. Akkuma dubbatu amantiin dhaga'uu irraa dhufa jedhamti. Amannee fayyine miti. Amanuu keenya dura garuu waan dhageenye jira. Inni sun dubbii Waaqayyooti. Inni sun wangeela. Kanaaf kan irraa biqille waldaan kiristaanaa kan irraa biqilte kana dubbii Waaqayyooti. Kanaaf jechuudha amma haalota jiran maaltu deemaa jira kallattii adda addaatiin karaa miidiyaa barreeffama tokko kitaabota akkamitu ba'aa jira dhaloota kan dogoggorsan maaltu jedhamaa jira kan jedhu sana biloo gochuudhaan ofirraa deebisuudhaan bakka dhaabannee gooftaa eeguu kan ittiin dandeenyu waan Waaqayyo nurraa eegus gochuu kan dandeenyu dubbii Waaqayyoo kana sirriitti gadi fageenya yoo beeknedha jechuudha. Arras barumsi nu barannu barumsa dogoggoraa kan ittiin biloo ofirraa gochuu dandeenya jechaadha. Har'a kan walii wajjin kan ilaallu jechuudha. Akkamitti dhufa Yesuus? Haala kamiin dhufa Yesuus? Han jedhu. Kan sin dhibu barumsoonni sobaa dogoggoraa dubbii Waaqayyoo kanatti bu'an hedduutu jiru. Kan sin dhibu faallaa dubbii Waaqayyoo kanaa kan ta'e. Yeroo hundumaa seexanni faallaa Waaqayyooti kan deemu. Nu immoo hojjettoota Waaqayyooti. Nu immoo luboota mana Waaqayyooti. Miti hundi keenya. Kanaaf seexanni ofiisaatiif faallaa waan deemuuf warra kansaa ta'anis akkasumatti akka isaan faallaa deeman godha jechuudha. Kanaaf nuti immoo faallaa isaa ta'uu qabna. Gaafa faallaa isaa taanu dubbii Waaqayyootti dhiyaanna. Waaqayyootti dhiyaanna jechuudha. Kanaaf kanarratti egaa
walii wajjin dabarsina jechuudha. Waaqayyo immoo nu gargaara. Waaqayyo gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin galannii fi ulfinni siif haa ta'u. Bara baraan maqaan kee haa eebbifamu. Yeroo nu laatte kana hundumaaf ulfaadhu. Warra dubbii kee barachuudhaaf carraa argatan waan taaneef maqaa gooftaa Yesuusiin galannii fi ulfinni siif haa ta'u. Dubbii kee dhageenyu kanatti akka eebbifamnu dhugaan akka inni nuuf galu sagalee isaa caalaa yaa Waaqayyo mana kee keessa dhaabannee argamuudhaaf yeroo hundumaa dhaabannee hafuudhaaf yaa Waaqayyo bubbee gamaa gamanaa waldaa kiristaanaatti dhufu hundumaa dandamachuudhaaf yaa Waaqayyo dubbii kee dhageenyee itti jiraachuu akka dandeenyu hubannee karaa sanarra deemuu akka dandeenyu maqaa gooftaa Yesuusiin akka nu gargaartu ayyaanni kee akka nu baay'atuuf sin kadhadha. Ogummaa kootti namanuu eenyummaa kootti namanuu dandeettii kootti namanuu sitti garuu nan amanaa bakka dubbiin kun dhaga'amu hundumatti maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyo gooftaa hubachuun waa adda baafachuun qalbifachuun akka inni ta'uuf maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuura qulqulluudhaan nama dubbii kana dhaga'u hundumaa akka itti gargaartuuf sin kadhadha. Seexanni dhugaa wangeelaa jallisuudhaaf kallattii adda addaatiin hojjetu maqaa gooftaa Yesuusiin rukutamu. Garbichi kee akkuma jedhee dubbiin kee miilla kootiif ibsaadha. Daandii koo irrattis in ifa akkuma jedhe maqaa Yesuus Kiristoosiin warri itti dukkanaa'e karaa dubbii keetii akka isaaniif ifu maqaa Yesuus Kiristoosiin sin kadhadha. Dubbiin kee akka isaaniif ibsu, dubbiin kee akka inni karaatti agarsiisu, dubbiin kee akka inni waldaa kiristaanaatirraa dukkana akka inni ari'u, dubbiin kee Waaqayyo gooftaa sammuu namaatirraa akka inni dukkana ari'uuf maqaa Yesuus Kiristoosiin sin kadhadha. Hundumaaf galanni ulfinni siif haa ta'u. Dhiiga gooftaa Yesuusiin nu shaffani. Eenyummaa keenya hunduma dabarsinee sitti kennina. Maqaa Yesuusiin ameen. Galanni Waaqayyo gooftaa keenyaaf haa ta'u. Haala Yesuus deebi'ee ittiin dhufu. Macaafni qulqulluun haala gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee ittiin dhufu yookiin akkaataa kamiin dhufa kan jedhu lafa nuu kaa'eera. Kan sin dhibu ganaa Yesuus Kiristoos biyya lafaatirratti foon uffatee ituun dhufiniin dura waa'ee lammaffaa deebi'ee dhufu isaatillee raajiin dubbatameera. Fakkeenyaaf Daani'el macaafa Daani'el keessa gaafa ilaaltanii ganaa ilma namaa kan fakkaatu akka inni dhufu waaqarraa akka inni gadhu kan argeera. Kun amma hin raawwatamne baay'isawee durumayyuu jechuudha. Akkuma yeroo darbee walii wajjin hin dubbanne macaafni qulqulluun wanti inni dubbatu hundumtuu dhugaadha. Hin shakkamu jechaadha. Hin shakkamu. Amantiin keenya iyyuu irra dhaabbatee kan jiru isadha. Isa shakkina taanaan kufne banneerra jechaadha. Kanaaf dubbii Waaqayyoo hundumtuu dhugaadha jechuudha. Dogoggora tokkollee hin qabu. Kanaaf Daani'el ganaa utuu hin dhufin durayyuu dubbatee ture jechuudha. Innaa Ermiyaas fa'aan naannoo Isaayaas fa'aan raajonni adda addaa kan dubbatan ta'eera gooftaan dhufeera, du'eera, du'as immoo ka'eera, gara abbaattis immoo ol ba'eera. Ammas immoo deebi'ee hin dhufaa nuun jedha macaafni qulqulluun. Kanaaf akkamitti dhufaa? Haala kamiin dhufaa kan jedhu macaafni qulqulluun kan nutti himu irraa walii wajjin ilaalla jechuudha. Tokkoffaa Yesuus akkuma ol ba'etti deebi'ee hin dhufa. Akkamitti ol ba'e gaafa jennu wangeela Luqaas boqonnaa 24 gaafa ilaaltanii oduu isaan ilaalanuu isaan biraa ol fudhatamee deema. Hamma duumessa keessa lixutti ijaan argaa turan. Ijaan argaa turan. Isa kana hojii ergamootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 9 irra kan jiru dubbisna akkanadha. Dubbii kana dubbatees utuma isaan ilaalanii garaa Waaqayyootti ol fudhatame. Duumessi isa simate. Ija isaanii duraas hin dhoksine. Duumessi jechuudha. Utuma isaan karaa inni ol ba'e sanatti ija hin buqqifatin akkuma namni uffata kunoo namoonni uffata adaadii uffatan lama isaan bukkee dhaabatanidha. Isin namoota Galiilaa maaliif dhaabattanii Waaqa keessa ilaalaa jirtu? Yesuus inni isin biraa gara Waaqatti ol fudhatame kun
akkuma amma itti garaa waaqaa dhaquu isaa argitan kanatti immoo deebi'ee hin dhufaa jedha. Luuk akkuma karaa waaqaatti ol argitanii dhaquu isaa akkuma argitan, ol ba'uu isaa akkuma argitan kanatti hin dhufa. Maal jechuudha? Yoo dhufu ijaan ni mul'ata jechuudha. Yoo dhufu ijaan ni mul'ata. Dhugaa kana kan haalaan jiru. Dhugaa kana kan jallisan jiru. Fakkeenyaaf gaafa ayyaana 50ffaa dhufeera. Hafuuraan dhufeera. Silumas hafuuraan ka'ee jedhan. Hafuuraan ka'ee. Garuu immoo miti. Hafuuraan ka'eedha. Garuu Yesuus maal jedhe? Warra amanuu dideen koottaa kinuu bakka harka koosa waraaname ilaalaa jedhe. Indoo moodhaa fidaa harka keessan. Madaa koo qaqqabaati ilaalaa. Harka keessan keessa galchaa ilaalaa. Maal jechuudha kun? Akkuma waraanametti isumatu ka'e. Yesuus ka'eera. Jiraatadha kan jennu kanaaf. Inni maayi duruu bar jira. Inni bar duruu jira akkuma wangeela Yohaannis boqonnaa 1 irratti nutti himutti jechuudha. Jalqaba sagalee ture. Sagalichi waaqa bira ture. Innumtuu waaqayyo turedha. Hunduu isaan ta'edha. Yesuus Kiristoos Abbaa Hafuura Qulqulluu wajjin qixa duruu jira. Gaafa gara biyya lafaarra dhufu amalli waaqummaa isaa hin sharafamne, hin cinne, waaqa guutu. Garuu immoo lafarra gaafa deemu nama guutuudhas waaqa guutuudhas. Still now haga ammaa jechuudha. Yoo akkas ta'uu baate immoo mirga waaqayyoo taa'ee nuu kadhataa inni jennee nuyi amanu dubbii waaqayyoo nutti himu kufaa ta'a jechaadha. Isin galee waaqni hin du'u mitiree? Waaqni hin du'u. Yesuus amala lama qaba. Waaqa guutuudha. Waaqummaa isaatiinis guutuudha. Namummaa isaatiinis guutuudha. Akkuma namaa qorameera. Cubburraa kan hafe waan hundaanuu qorameera sagalee waaqayyoo. Cubburraa kan hafe. Kanaaf kan du'es waan nama ta'eef. Nama duwwaa garuu miti. Namummaan isaa parsentii 100 guutuudha. Namumadha. Waaqa walakkaadhaan immoo namatu hin taane walitti makamatu hin taane waaqni walakkaan jiru. Waaqni guutuudha. Namummaan isaas guutuudha. Na akkuma ol ba'e kanatti hafuura miti. Akkuma ol ba'e kanatti deebi'ee hin dhufaadha. Egaa gaafa guyyaa ayyaana 50ffaa deebi'eera kan jedhanis እንደውም bara meeqadhanii 94 moo akkana jedhanii deebi'ee dhufeera hafuuraan kan jedhanis jiru. Yeroo adda addaa jechuudha. Amma yeroo keenya waan fixuuf isaan tokko tokkoon hin kaasu. Isa hundumaa kufaa godha jechuudha inni kun. Maaliif ijaan ni mul'ata. Meerre isaan dhufe kan jedhan sun. Ijaan ni mul'ata. Sagalee waaqayyoo kan nutti himu isadha jechuudha. Kanaaf akkuma ol ba'uusaa kana akkuma ol gara waaqaa dhaquusaa kana argitanitti deebi'ee hin dhufa. Ijaan ni argamaa jechuudha yeroo dhufu. Ijaan ni mul'ata jechuudha yeroo dhufu. Mul'ata boqonnaa 1:6 irratti isa mootummaadhaa fi waaqayyo abbaa isaatiif luboota akka taanu nu godhate sanaaf ulfinnii fi aangoon baraa hamma baraatti haa ta'u. Ameen jedheeti 7 maal jedha? Kunoo inni duumessa wajjin dhufuuf jira. Iji hundinuu isa ilaaluuf jiruudha. Iji hundinuu isa ilaaluuf jiru. Warri isa waraananis immoo isa arguuf jiru. Gosi nama lafa irraa hundinuu isaaf in wawwaatu. Eeyyee akkasuma hin ta'edha. Yesuus akkuma ol ba'eetti dhufa jechuun yeroo dhufu ijaan ni argama. Yeroo dhufu ni mul'ata jechuudha. Dhugaa kana eega beeknee barumsi dogoggoraa Yesuus kana dura dhufeera. Yesuus oduu ijii lamaan argin dhufeera. Deebi'ee dhufa kan jedhu immoo isa nu wajjin jiraachuu isaati kan jedhudha. Akkuma sila kana dura ol wajjin ilaalle dhufee tanan isin fudhadhaa jedhe. Daganaa immoo Maatewos 28 irra kan jiru ani hamma bara dhuma barichaatti guyyaa hundumaa isinii wajjiniin kan jira kan jedhu wajjin walitti hin bu'u. Yesuus Kiristoos waaqa guutuudha jennee irra miti. Waaqni immoo iddoo hundatti argama. Amma nu wajjin jira inni. Waaqummaa isaati.
Isin galee miti waaqni iddoo hundumatti argama. Amma koo Yesuus nu wajjin jira. Inni waaqa. Garuu immoo gama tokko immoo nama guutuudha. Isaan immoo gara abbaatti ol ba'ee mirga abbaa taa'ee jira. Silas akkuma karaan dhugaan jireenyi anaan malee namu gara abbaa hin dhufu akkuma jedhe nu isatti amannee argitee gatiin keenya isaan waan nu lakka'ameef karaa isaa akka warra waan akka qajeelotaatti lakka'amneerra idaan nurra hin jiru jechaadha. Ammas akkuma Roomee 8:34 dubbatutti mirga abbaa taa'ee kan nu kadhatu isadha. Inni luba bara baraa jedhameera. Lubni immoo namaa fi waaqa gidduu kan dhaabatu. Sababii cubbuu namootaatiif bara kakuu moofaa keessa jechuudha. Aarsaa qabee gara mana qulqullummaatti. Sababii cubbuu namootaatiif aarsaa kan dhiyeessudha. Yesuus Kiristoos garuu ofiisaa aarsaa godhee argitee ofiisaatiif aarsas ta'e aarsas kan dhiyeessu ta'eera. Kanaan immoo namaaf waaqa walitti araarseera. Ara salphaadhumatti namni isatti amanuudhaan karaa isaatiin Waaqayyo wajjin ni araarama. Kun immoo akkuma lubummaa Malkiiseedeq bara baraan luba waan jedhee sagalee Waaqayyo nu barsiisuuf lubummaan isaa stiil jira jechuudha. Stiil waaqa irratti jechuudha. Ibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 14 16 gaafa dubbisnu jechuudha. Bantiiwwan waaqa keessa ol darbee argitee kan deeme luba qabnaa maannoo hangafa lubootaa qabnaadha. Dadhabbiin keenya kan isaaf galu. Innaa deebi'ee hin dhufa gaafa jennu isadha. Hamma garuu nu wajjin jira. Maaliif waaqa waan ta'eef jechuudha. Waaqni immoo hafuura mitiiree? Hafuura. Lasii Yesuus amala lama qaba. Inni maleeyyee taallabin baay'isaa isum jennee hin dhufa jennee faarfannu miti. Indeen nu mimataa. Amma honu bira hin jiru jira. Akkamitti inni waaqa guutuudha. Waaqummaa isaatiin. Indee deebi'ee hin dhufa gaafa jennu hommoo maal jechuu keenya? Inni nama guutuudha. Amma mirga Waaqayyoo jira hin dhufa. Garuu nama guutuudha waaqa guutuudha gaafa jennu adda adda baastanii ilaaluus hin dandeechini walitti maktanii burrees godhuu hin dandeecha. Ehee indeetone kun hojii Waaqayyooti. Silasii hin dhufa baqa oduu ijaan arganuu dhufa jechuudha. Lammaffaan humnaa fi ulfina guddaadhaan deebi'ee dhufa. Maatewos 24:30-35 ilaaluu hin dandeenya. Akkanadha. Yommus milikinni ilma namaa waaqa keessatti in mul'ata. Yeroo sanatti sabni biyya lafaa hundinuu boo'uuf jiru. Ilmi namaa immoo duumessoota waaqa irraa humnaa fi ulfina guddaadhaan dhufuu isaa arguuf jirudha. Maalidha? Humnaa fi ulfina guddaa. Ilma namaa kan jedhu Yesuus ofii isaatiin jedha. Maariyaam irraa dhalate mitiidha. Ilma namaa kan jedhu. Ilma Waaqayyoos jedhamee ilma Daawitis jedhamee kun hunduu gaa hiika qaba baay'ee maaliif ilma Waaqayyoo jedhamee maaliif ilma Daawit jedhamee ilma namaa maaliif ofiin jedhaa kan jedhu amma mata dureen keenya isa waan hin taaneef achi keessa dhaqnu. Inni ergamoota isaa waaqa irraa sagalee malakataa guddaa wajjin in erga. Isaan immoo warra Waaqayyoo fo'aman qixa arfanii andaara bantii waaqaa gar tokko hamma gara isa kaanittis walitti ni qabu jedhe. Yommus immoo muka harbuu fakkeenya godhadhaatii irraa baraa. Dameen isaa quqquuqee baala yommuu biqilchu bonni akka dhiyaate hin hubattu. Akkasuma isinis immoo kana hundumaa yommuu argitan akka inni balbalatti dhiyaate beekaa. Milikkitoota kana jechuudha. Dhuguman isinitti hima. Wanti kun hundinuu hamma raawwatamutti dhaloonni si'anaa kun hin darbu. Kana dura isinitti himee jira miti tiksii tana hin yaadattu hootee namoonni tokko tokko hamma kun ta'utti dhaloonni si'anaa kun hin darbu jechuun indee dhaloonni kun ittuu hin darbin Yesuus deebi'ee dhufa. Har'a immoo waggaa 2000 guuteera soo dhufeera dhoksaadhaanidha kan jedhan. Kana yeroo sana waan dubbanneef maal jechuu akka ta'e hiikni tiksii kanaa amma irra hin deebi'u. Dhuguman isinitti himaa wanti kun hundinuu hamma raawwatamutti dhaloonni si'anaa kun hin darbu. Waaqni fi lafti darbuuf jiru dubbiin koo garuu gonkumaa hin darbu jedheedha.
Kanaaf ulfinaan dhufa, aangoodhaan dhufa jechuudha. Kabajaan dhufa jechuudha. Akka jalqaba yeroo dhufu sababii iddoon dhabameef Maariyaamiin yeroo deesse gorbuu horiin itti nyaatu keessa kaa'an miti. Ahuun ግን እንደዛ አይደለም የሚመጣው salphachuudhaafis hin dhufu. Lafa kanarratti reebamuudhaafis hin dhufu. Du'uudhaafis hin dhufu. Ulfinaan dhufa amma jechuudha. Sadaffaan ibidda boba'aadhaan mul'ata. Ibidda boba'aadhaan. Lammaffaa Tasalonqee 1:6-8. Waaqayyo wanta isa duratti qajeelaa ta'e hin hojjeta. Erga ta'ee warra isin rakkisaniif rakkinaan dugda hin baasa. Isin warra rakkachaa jirtan immoo dugda hin baasa. Isin warra rakkachaa jirtan immoo gaafa gooftaan Yesuus ergamoota aangoo isaa wajjin Waaqa irraa mul'atu nuyi wajjin kana jalaa isin hin baasa. Gooftichi ibidda boba'aa wajjin hin mul'ataadha. Argitee ibidda boba'aa wajjin hin mul'ata. Gaafas warra Waaqayyoon beekuu hin barbaadin warra wangeela gooftaa keenya Yesuusiif hin abboomaminis in adabaa jedha. Na ibiddaan mul'ata yeroo dhufu jechuudha. Kan ilaalaa jirru haala Yesuusitti deebi'ee dhufuudha. Egaa kana hunduma dhoksuudhaaf, dhugaa kana hunduma dhoksuudhaaf kan yaalan jiru jechuudha. Dhufeera na boodan dhufuudhani jechuudha. Akka nuyi abdiidhaan isaan eegganne. Abdiin nuyi qabnu baay'ee wayi isadha. Abdiin inni bartootaafis galee isadha. Isadha. Bartootaaf yeroo sana haa galu malee hundumti keenya warri isaa amannu hundumtuu tokkumadha jechuudha. Kanaafuu yeroo tokko namoonni waan inni yeroo sana bartootaan jedhee hamma darbee nuuf akka abdiititti nuyi akka isa abdachuu hin qabnetti nu gorsuu yaalu. Garuu miti gooftaan akkana jedheera. Ani hoolota kan biraa nan qabaadhe amma karra kanatti kan hin dabalan. Argitanii ganaa warra gara boodaa dhufaniif illee gooftaan dubbachaa ture jechuudha. Nan qabaadheetu jechuudha. Asii nu immoo duruu yaadamneerra. Duruu jechuudha. Ituu nu hin dhalatin durayyuu Waaqayyo yaadaan nu qabeera. Duraan dursee jechuudha. Kanaaf sagantaa Waaqayyo keessa jiranu, karoora Waaqayyo keessa jiranu, dubbiin Waaqayyo kaleessa waggaa 2000, 3000 sanaan dura dubbatame suni hundumtuu abdiin galame suni hunduu nuufis hin ta'a jechuudha. Yeroodhaan hin daangeffamu dubbii Waaqayyo. Baraan hin daangeffamu dubbii Waaqayyo. Dhaloota hundumaafuu kan fayyadu, dhaloota hundumaa kan barbaachisu, dhaloota hunduma irrattuu kan hojjetudha. Sila duratti isinii dubbisee hin jira. Laftiif samiin hin darbaa. Laftiif waaqni hin darbaa. Dubbiin koo garuu maaliin ta'u hin darbu. Hin ta'a, hin raawwatamu. Kanaaf Phexros fa'aa Yohaannis fa'aa yeroo sana kallattiidhaan isarraa kana yoo dhaga'an illee milikinni kunii ta'aa dhufeera. Akkuma sila jalqaba jennee barri dhumaa jalqabamee hin xumuramne bara dhumaa keessa jirra. Bara dhumaa keessa jiraachuu keenya immoo ganaa jalqaba irratti isinitti meera. Anatu hin taane sagalee Waaqayyoo jechuudha. Isuma wajjin laallee ስለዚህ abdii sun nuuf dhufee tassi fudhadha kan jedhu suni jechuudha. Kanaaf ibiddaan mul'ataa kan jedhu sagalee Waaqayyoo kan nutti himu. Inni afuraffaan qulqulloota ergamootaa wajjin dhufa. Qulqulloota ergamoota wajjin dhufa. Kophaa dhufu. Qulqulloota ergamoota wajjin. Maarqos 8:38. Nama dhaloota garagaggalaadhaa fi cubbamaa kana keessatti anatti dubbii koottis yeella'utti ilmi namaa ulfina abbaa isaatiin qulqulloota ergamootaa wajjin yommuu dhufu isatti iyyeella'a jedha. Ilmi namaa kan jedhu ofii qulqulloota ergamoota isaa wajjin qulqulloota ergamootaa wajjin yeroo dhufu isatti ni yeella'a jedha. Lammaffaa Tasalonqee 1:7 irratti isin warra rakkachaa jirtan immoo gaafa gooftaan Yesuus ergamoota aangoo isaa wajjin Waaqa irraa mul'atu nuyi wajjin kana jalaa isin hin baasaadha. Dubbisii kana durattis dubbisee hin jira jechuudha. Kana kan dubbisnuuf maaliifi ergamootaa wajjiniin akka inni mul'atu.
Maatewos 25:31 irratti immoo Yesuus immoo ilmi namaa ulfina isaatiin ergamoonni Waaqayyoos hundinuu isaa wajjin in dhufuudha. Yommus inni teessoo ulfina isaatii irra in taa'udha. Ergamoonni isaa wajjiniin hin dhufu. By the way, Maatewos 24 sirriitti kan dubbatu waa'ee deebi'ee dhufuu isaatii akkasuma immoo 25 irratti amma kan dubbisne kanadha jechaadha. Kanaafi ergamoota isaa wajjin dhufa. Inni shanaffaan akkamitti dhufa kan jedhu qulqulloota isaa waliin dhufa. Egaa inni kuni Tasalonqee irra kan jiru kuni Tasalonqee 3:13 irra kan jiru guyyaa gooftaan keenya Yesuus qulqulloota isaa wajjin deebi'ee dhufutti garaa keessan cimsee warra hin komatamne godhee qulqullummaadhaan fuula Waaqayyo Abbaa keenyaa dura isin haa dhaabu. Wanti ifa hin taane bargati jira asitti. Qulqulloota kan jedhu kuni ergamoota Waaqarraati moo eenyunni kan jedhudha. Garuu immoo yaadii tokko immoo jira. Amma dhufaatiin gooftaa kuni dhufaatii dhoksaa kan jedhamu jira jechuun warri kaan kan hin beekne. Kana waa'ee ol butamuu kan jedhu gaafa barannu in laallachuudha. Ol butamuu. Gaatuu mata dureewwan tokko tokko kan baran hin jira jechuudha. Baroonni yookaan immoo yeroon baay'ee rakkisaa ta'e akka jiru waldaan kiristaanaa immoo rakkina sana kan agarre lafarraa akka ishiin ol butamtu. Yookiin immoo amantoonni akka isaan ol butaman. Erga ol butamanii booda immoo gooftaa wajjin deebi'anii akka dhufan. Kana hin baranna tarii Tasalonqee 3:13 irra kan jiru kuni isa jechuu isaati. Kanaaf qulqullootaa wajjin jechuudha. Egaa walumaa galatti gooftaan hin dhufa. Lammaffaa deebi'ee hin dhufa. Akkuma wajjin ilaalaa turre kan dhufu garuu utuu namoonni ilaalanii utuu mul'atu malee kana dura dhufee hafuuraan dhufee waan jedhu hin jiru. Qaama mul'atuun dhufa Yesuus. Kanaaf abdiin keenya inni guddaan kan nuyi eeggannu maalidha? Dhufaatii Yesuus. Maaliif gaafa Yesuus dhufe gaafa nuyi ol butamnu homaa fudhannee ol butamuu hin dandeenyu. Abdiin keenya inni guddaan isadha. Homtuu hin hafu. Even addaraashni nuyi ijaarrellee asumatti hafa. Kiiboordiin, montaarboon, wantoonni waldaa keessa jiran, pulpiitiin hunduu asumatti hafa. Gooftaan gaafa dhufu hin fudhatu. Gaafa dhufu kanaaf yeroo baay'ee ejjennoon koo maal inni hunda caalaa gatii guddaa kan qabu waldaa kiristaanaa keessatti namadha. Amantootadha. Qulqullootadha. Hunda caalaa. Gaafa gooftaan dhufu kan wajjiniin kan ol qilleensa irratti simachuudhaaf kan ol butamu nama malee addaraasha miti. Nama malee teessoo waldaa keessa jiru miti. Nama amantoota malee warra isa eeggatanidha malee saawundi siistamii waldaa keessa jiru miti. Kanaafi gooftaanis waldaa kiristaanaa keessatti kan ilaalu maalidha yoo jettanii amantootadha. Addaraashni gaaddisa amantoonni keessatti walitti qabamanidha. Meeshaalee waldaa keessa jiranis immoo waaqeffachuudhaaf haalli mijataan akka jiraatuuf kan godhanidha. Allaqe. ትልቁ ነገር ግን ምንድነው? yeroo cidhaay veeloo hin kireeffatu miti. Na abbaan manaatis haati manaasaa veeloodhaan bareeddee akkasitti heerumtu waan barbaaduuf yookaan ishiin yookiin wal ta'anii veeloon kireeffatu. Veeloon garuu ishii bareechuudhaaf malee
namichaaf haadha manaa ta'uu hin danda'u. Haadha manaa ta'uu hin danda'u. Isaaf haadha manaa kan taatu ishee. Guyyaa cidhaatiin booda veeloon hin gala. Haati manaa isaa garuu isheedha. Just like that. Ammas akkasuma jechuudha. Hundumaa gannee keessaa deema. Nuyidha gooftaadhaaf dhimma kan baasu. Iji gooftaas kan jiru nurra amantootarra. Namootarra kanaaf hunduma caalaa xiyyeeffannoo guddaan kan kennamu qabu namaa fi amantootaa fi kiristaanotaaf waldaa kiristaanaa keessatti. Akka nama ija eeggatuutti gaafan isiniin jedhu ijarra balaan akka hin buune. Akka nama ija eeggatuutti kan eeggachuu qabnu amantootaaf obbolootaaf kan ta'uu qabu kana maateriyaaloota waldaa keessa jiran caalaa jechuu kooti. Kana kanan jedheefis hunduu hin hafaa. Erga wal butamne bira charchii waan barbaade haa godhan lafa kanarratti. Hundumaa waan barbaadan haa godhan. Kanaafuu inni kan dhufu nu fudhachuudhaaf jechaadha. Kanaaf egaa Yesuus Kiristoos deebi'ee hin dhufa. Hunda caalaa abdii kan godhannu isa. Tarii hamma lubbuun lafarra jirutti yoo dhufe wal butamna. Yoo ta'uu baates garuu isuma bara dhaqnan jechaadha. Kana gooftaan isinaa eebbisu. Eebbifamaa waa'ee dubbii isaatiif Waaqayyoon galateeffannee xumurra. Waaqayyo gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin galannii fi ulfinni siif haa ta'u. Dubbii kee waan nu barsiisteef dubbii keessa nama eebbisu. Dubbii keessa yaa Waaqayyo gooftaa daandii jireenyaa namatti agarsiisu waan nutti dubbatteef maqaa gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Kun si biraa nuuf ta'eera. Haala kana namni qindeessuu hin danda'u, mijeessuus hin danda'u. Walitti qabama kanas namni gochuu hin danda'u. Ati garuu haala kanaanaaf obboloota koof mijeessitee akkaataa kanaan walitti qabamnee abdii kiristaanotaaf kennamee jiru, ka'amee jiru yaa Waaqayyo walii wajjin akka dudubbannu waan nu taasisteef maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Ulfinni si duwwaadhaaf haa ta'u. Isa ta'e hundumaaf ati ulfaadhu. Ammas daballee si kadhannaa maqaa gooftaa Yesuusiin dubbii keetuun dagatiin yaadachaa yeroo hunduma Waaqayyo gooftaa si eeguu akka dandeenyu akka nu gargaartu ayyaana kee akkatti nu baay'istuuf maqaa Yesuusiin si kadhanna. Obboloota koo dubbii kana dhagaan hundumaa maqaa Yesuusiin dabarsee sitti kenneera. Namuu yaa Waaqayyo dubbii kee dhagaye kanarraa kan hir'anneef maqaa Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyo akkatti nu eegduuf ana obboloota koo hundumaa dabarsee sitti kenna. Kana hundumaaf galanni ulfinni siif haa ta'u maqaa Yesuusiin ameen. Gooftaan isin haa eebbisu eebbifamaa.